Baay'een si komadhe naaf birmatta seehee naafis hin boohin kaa lubbuun kiyya bahee yeroo waa qarqaarsaa gahee kiyya bahee har'a waan qabu kaa lubbuun kiyyas bahee siin jedha lammiin koo mana hidhaa tahee siin jedha lammiin koo mana hidhaa tahee. Yeroo waa qarqaarsaa takka waan qusanne fuudhatan si kenna si jalaan dhokfanne har'a qullaa jira carraa uffatallee barii hin arganne har'a qullaa jira carraa uffatallee barii hin arganne. Lubbuu caalte bari rayyaaniif biyyatu birmate moo ani gurraacha saniif na callifte adiin nu callisee gurraachi maal taate moo lubbuu keenyatu kan horii hanqate moo lubbuu keenyatu kan horii hanqate. Baay'ee si komadha gahee kan keen baane kanaaf si himadha qorratutti bu'e daa'ima koojiidha addunyaatu iyyeef rayyaani raajidha koo du'aa gabaasuun maaliif siqqaanyidha koo du'aa gabaasuun maaliif siqqaanyidha. Moo fedhii siyaasatiif garaana jabaatte dassi haa jedhu kaa lubbuun kiyya baate. Moo fedhii siyaasatiif garaana jabaatte dassi haa jedhu kaa lubbuun kiyya baate kan dhiira haa taa'u obboleettitti maaf garaa jabaatte harmeenuma qabdaamii isiidha kan si deette yeroo si guddistu nugusa siin jette yeroo si guddistu nugusa siin jette. Paartiin feetan tahaa baay'ee sin komanne ibsa baasaa ooltu wanta kanan geenne yeroo isin hidhamtan nuti yoom callifne lubbuu teenya qaalii isiniif kennine baay'een nurraa du'e nuti hin daganne warra masaraa moo lubbuutti kafallee barachi geessine warra masaraa moo lubbuutti kafallee barachi geessine. Siin jedha ilmi kee abbaa konaa obsi. Siin jedha ilmi kee abbaa konaa obsi harmeetiyya ati naa sabbarsiisi jiraadhu nan dhufa du'aa naaf cimsi namni nu jabaate kan namaa meedhiisi. Yaa Rabbi birmadhu lubbuun nama keenyaa atummaan qusadhu lammiin koo miidhame yaa Rabbi dubbadhu lammiin koo miidhame yaa Rabbi dubbadhu yaa Rabbi dubbadhu. Sheer godha obboleeyyan kiyya warra dhaamsi kun ilaallatuun biraan gaha galatooma. Wala leessa mana hidhaa keessa qalbiin na caqasa waan onnee siraasa jireenyi mana hidhaa waa jireenya miti kan lubbuun hin duune kan nyaattee hin quufne kan jireenya jibbu kan duuti hin dhufne kan erga baatee hin galle manattis maatis hin agarre hawwii malee jiraatta jireenya gararree hawwii malee jiraatta jireenya gararree jireenya jijjiiruuf baane biyya irraa namni biyya qabu yoom cunqurfama har'a yoo har'a qabames baru baha hidhaarraa keenya garuu har'a jiraasaa qabanii du'aa baasan nurraa keenya garuu har'a jiraasaa qabanii du'aa baasan nurraa. Kan abbaa tuffatan dararu waggaarra abshir oromiyaa jiraan nu wal garraa duunus wal sabbarraa eessa jiraa saatuu kan maatiin hin beeyne nu mootummaa irraa waan akkanaa neenye maali biyyi kanaa mirga namaa neenye nutis hin dagannu galmee seenaa irratti galmeessinee keenye nutis hin dagannu galmee seenaa irratti galmeessinee keenye. Osoo lubbuu qabnuu feestalaan maramne osoo biyya qabnuu biyyarraa baqannee biyyaan baa keessa hedduu daraaramne osoo bulchaa qabnuu alagaan reebamne yaa Rabbi haa gooftaa si qofa abdanne yaa Rabbi haa gooftaa si qofa abdanne. Jaalanneetii miti roorroof baane biyya caaltuu qabna oromiyaa abshir yaa lammiitoo abshir yaa hiriyaa hedduu si yaachisin jireenyi duniyaa hidhaa gaafa baate suma abdiin biyyaa hidhaa gaafa baate suma abdiin biyyaa yaa gubata mana hidhaa yaa qabbana jiidha ciisuu hin dandeessu cinqii fi dhaabbiidha beelaa fi hoo'isaa du'a filachiisa dubbachuun dadhabee lammiitoo na dhiisa dubbachuun dadhabee lammiitoo na dhiisa. Walaloota na sheer laayik nu godhaa. Obboleeyyan keenya nu jajjabeessaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa Tariiqal Kharji irraa bakka obboleessa keenya dheengadda nu bira du'e irraa nu jajjabeessaa isiniin jenna laayik sheer nu godhaa. Oribare ka fakkaatu kun oribare fakkaata laafina keessa ilmoon namaa dhufuun akkanatti maranaa keessatti rakkoo kana keessa jira jechuudha akka ilmaan Oromoo addunyaa irratti argaman hundi keessatti. من أي بلد؟ أنعم وأكرم أنتم ناصرتوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في الحبشة لما مات وقد أسلم رضي الله عنه. شكرا لكم.